Kana isa fuute? Balbala namaa duraa fuute? Maal abbaa sammoo? Waanumatti dhabdee kanaattaa kana maalitti goona? Maallaqa kanattu yookiin ammoo maallaqa gaariitti gurguranii mattu? Hayyee yeroo biraa waan gaarii hati. Hattuun kana hatti jedhanii maqaa hattuu balleessanii deemi bakkuma irraa fuutetti deebisi. Attam bultaan attam ooltan diluun maal fattaatti? Ana na beektanii maqaan kiyya Lasiidii. Nan beena akkamitti nan beena? Ani ilma abbeelaa keessaniiti. Abbeeraa? Abbeelaa ilma abbeelaa keessaniiti. Inta gattanii gaafa daa'imaa mana keessan dhufee waliin taphanne meeshaa. Ati paantii diimtuu xixiqqoo takka godhatta. Ani ilma abbeelaa ka paantii adaa'ibaa godhatu jedhee si dala deemee sitti kolfuusanii bal. Ammoo na naadattee? Seenaa yeroo daa'imaa nutti dhiisi ati dhugaan ilma abbeeraati. Fuula kiyya laaltanii hin beektanii wal fakkaannaan ilma abbeelaa keessaniiti. Akka nu fakkaatuttis beekee jira akka ati fira kenna taate. Garuu akka ilma abbeeraa taatis hin beeku. Abbeeraan yeroo hundaa mana kennan dhufa takkaas isin argine saniif si gaafadhe ilma abbeeraa akka taate. Anti kennan biyyaa baay'ee shaniif mana keessan hin dhufini. Oh my God!
Ayyol seeni balbala cufi. Ilma beelaa kiyyaa kun duudadha. Eetti ol seeni balbala cufi. Oh my God. Ati maaliif as dhufte? Meeshaa alatti fadhee gulguladha. Bakka hin dilu sun gabayaan hin diltu. Simbila gabayaan bareeda natti fakkaate. Bultii 10 yookaan ji'a tokko simbila taa'ee meeshaa kee gulguladhu agarsiin hayyamtanii. Hayyee taa'e. Abbaan maqaa keessan natti hime. Galuu ishin lamii keessa kamtu Imlaanii kamtu Abbaash. Ani Imraanii inni Abbaas. Imlaan Abbaash. Ammal maal fa'aa akka gulgulu beektanii? Meeshaa babbaleedaa akkanaa kana fa'aa gulgula. Kana fa'aa gulgula. Kanallee gulgula. Matina leen duldula. Matina tana fa'aa duldula. Tana leen duldula. Kashigaala allatti dhaabsatan. Tanallee. Tunamma matinaan tun qarshii 2. Kun ammoo qarshii 4. Kun ammoo qarshii 2. Kana gurgurtee maal argatta? Maallata algaa. Maallata meeqa argatta naan jette? Kun qarshii 4. Kunillee qarshii 4. Kun ammoo qarshii 2. Kana nutti namni waan xixiqqoo tana gurgurtee maallaquma xiqqoo argatta malee maallaqa guddaa hin argattu. Guyyaatti yoo qarshii 15 gurguradhe waan guddaa miti. Siif waan guddaa. Ati yoo guyyaan qarshii meeqa argatta? An qarshii guddaa argadha. Maal dalatta? Waan dalagu sitti hin himu. Abbaa shaatee maal dalatta?
Manaan dedeen hinaata seen jedhe. Hinaata? Maaliif attan kana kattu? Callis narra isin jedhe irraa callis. Hayya shinillaa callishe. Waanuma tokkollee biliidii kana keessan dilu. Tittu asitti naatti hime. Edaa obboleessi tantee kun hattuu tulee? Inni obboleessa kiyyaa miti bara haadha isaatti na guddise malee. Anaaf ishee ilmaan abbelootaatti miti dattuu kan keeti? Ani ilma abbeeraa keetiitii miti. Ilma abbeeraa kan keetii isa malee. Ati ka abbeelaa kiyyaa kan hin ta'in maaliif abbaas fakkaattalee? Maaliif ana fakkaattalee? Maaliif abbeelaa fakkaattalee? An faranjiidha, haadhi tiyyallee faranjiidha. Dogongora haadhi tiyya faranjii tarree dogongorteen isin fakkaadhe malee an faranjii irraa dhaladhe. Dogongora akkamii dogongoltee haadhi tantee tafalantii sun? Haadhi tiyya osoo ana ulfa garaa qabdu ulfa ji'a 9 kan dhalachuuf torban tokko na hafe. Haadhi abbaas isa ulfa garaa qabdi osoo deemanii karaa irratti walitti dhufan. Haadhi tiyya faranjiin jarsasii faranjiidhaan abbaa kiyyaan jechuu laantaloo gurraattii ta'e ulfa qabdu jetteetti kolfite. Achii booda torban tokkoon booda wataan dhaladhe intaloo gurraattii haadhi tiyyatti kolfite sanitti bahee dhaladhe. Haadha abbaashitti baatee dhalatte dettu? Nan argitu. Haadha tantee tafalantii san xubbuuttuu qabe dettu? Achii booda haadhi tiyya haadha abbaas soyitee itti dhufte waan sitti kolfee cubbuun na qabe hoodhu mucaa kana fudhadhu jetteen. Sa'aatii dhumaatti haadhi abbaas dudiisi duuti dettu? Sa'aatii dhumaatiin baran dhalachuuf torban tokkottuu na hafe. Way haadha abbaash. Rabbi riskii kiyyoo ko mana faranjiitti kanaa barreesse. Sa'aatii dhumaatiin dhuftee haadhi abbaas riskii kiyya akka mana oromootti naa barreessamu gooti. Sanuu mana asiitti. Wayita haadhi tiyya faranjiin haadha abbaasitti na kennite. Beerri gilgilii qabattee dhufte. Dumaataaf dhufte? Akkanatti dhufanii nu lallaalanii anaaf abbaasilleen ciciisna. Tu abbaa ijoollee ta'e ergattee ta'ettee oltu rabbi si haa godhu jedhaniin. Haadhi abbaas maal jette beektaa? Maal jette? Amiin jette. Wayita siin akkas jette onneen tiyya na cabde. Oh my God. Shilaati qixxaa boqqolloo faana hatteen guddattu. Ka qixxaa boqqolloo dhiisi silaa maqaan kee eeyyuu Mammakkaliil Useenootii miti. Maqaan kan kee Imraani miti? Maqaa Imraan jedhu haala yeroo laalee moggaafadhe malee maqaan kiyya akka dhugaa Mammakkaliil Useenooti. Silaa haadhi tiyya faranjii na guddiste maqaa gabaabaa bareedaa qaba ture. Aleeks Jamsifaa qaba ture. Garuu haadhi abbaas fuutee maqaa hagana dhiiratu natti moggaaste. Mammakkaliil Useenoo. Shila haadha tante falantii bilatti guddatte. Keekinaa piizanaa siin deetti.
akka haadha abbaash qolsoo kisatti sinayte holii jala sinalgitu dhugaa jette sila ana haadha tiyya faranjii biratti guddadhe sila waa balleessillee nan tumtu haadha abbaasoo yoo an horii gatu na tumti yoo an ijoollee wallolu na tumti yoo an tumamee galullee na tumti wayita na tumtee irraa baatu maal naan jetti beeyta an jibbeessam sin tumne akkuma qajeelchuuf si tumee naan jetti dhiishi dubbalnee fidhu waan daaltee abbeelaa chilshi maqaa ayyoo falandiiteen ayyoon teetillee faranjiidha ayyoo tante falandii sanitti sindettu kiyya ayyee chirsi maqaa ayyoo faranjiiteen ayyoo falandii kaansiin jedhu waan kushkushee tana gurguruu dhiisii hati kun maallaqa hin qabu hattummaattu maallaqa qabaa awwaanyatu goomini hati awwaanyatu hello nu dhageettanii abbaash waan atanii dhiishi waatuun gaalee miti dhiishi akka namaa fuutee maal shii go'a miti kottu na walii waa dalaga'u lakki abbaash dhiishi waan diddattoota naatuu dhiishi ana walii waan duddaa hati diddattoon ana walii waa dulan abbaash abbaash iddoo haadhi humnaan falandiidha haadhi ishaallee abbaan ishaallee falandiidha maal isa gaafatte akkasitti mettu anaa miti haadhaaf abbaan kiyya faranjii abbaash akkasi ati maa irra deddeebitee isa gaafatte eegaan haadhaaf abbaan kiyya faranjii siin jedhe si maaltu si galche homaan an dalchu moo haadhaaf abbaan kiyya faranjii ta'uu jaraanitti waanyete iyo waan inni nurraa gadi callisiree
Maal taate maal fidee bitarra bayaan hin jirtu galli siin jedhani? Halla idaa hattiidha. Har'a hattiidha. Analla wiixata see deemee gadi ba'ee meeshaa kiyya wata afan namni hunduu nanaalee natti kolfe. Ati nama akkamiiti Rashiid? Nama akkamiiti Liyaan? Analla hattiin seene wiixata see gadi ba'ee hin dogongole. Qalbii tantee tana akkana si gootu tana gadi baasitii marga dheechisi. Laama mucaan miskiin kun sababa kan kee nyaata nyaachuu dhiise. Amma gooyini nyaata dhiise. Nama hattii fi wiixata addaan baasee hin beekne waliin mana keessa waliin galaa jedhee nyaata nyaachuu dhiise. Ana maaltu na galte inni nyaatu dhiise? Yoo barbaadetillee haala guutuu hin naatin? Ana eenyu na seete kaatillee yoo barbaadde nyaata nyaachuu dhiisi kanaan jettuuf? Atiin ana nan beektu. An nama kan keetii dheedhii nyaadhee alba'aa. Imlaan? Inni waa hattuu deemaa? Waan nama dala hattuun gaalii miti bal. San ofitti mi reediyoo nurraa cufi. Reediyoo tana nurraa cufi. Na waliin dhageeffattu? Hin dhageeffadhu nurraa cufi.
Rashid, eessa deemaa jirta? Meeshaa kiyya gurgurattuu deema. TV kana laalime. Hojjetaan dilu? Hojjechaan jiru hin beekaa. TV kana laalime maali sitti fakkaata? TV manatti fakkaata. Hin beekaa TV man sitti fakkaata. Garuu TV'n kun harawa moo dullacha sitti fakkaataa sin jedhe. Dullatta! TV kanattu dullacha, TV kun harawa. Remote hin qabne malee harawa. Taltoon hin xabuu miti attamitti halawa ta'e. Ati waan kaartoonii keessa jiru malee waan kaartoonii keessa hin jirre harawa hin seetu? TV'n kun harawa haga bitamee torban tokko. Oh my God! Dullatta natti fakkaate tule. Amma akka harawa ta'e beeytemi iddoo atti nutti himtee beete. Hayya amma waan gootu. TV harawa kana, harawa qaanqee kana fuudhitii deemiti gurgurii kootu. Maaliif? TV kana yoo gatii bareedaan gurgurte sillee maallaqa xiqqoo sii kennina. Anta dubayee meeshaa kiyyaa fal'ee gulguladha. TV tanaan duldulu atummaan dulduladhu. An bakka wayii deemuu fi gurguruu hin danda'u. Inni gurraan hin dhagahu. Namaan illee waliin galu. Saniifuu ati fuudhii deemi gurgurii kootu maallaqa irraa sii kennina. Awaan jedhee awaanti deemee dulduladha. TV tanaan duldulu bakkumatti waa gurgurattu sanitti gurgurtaa bara. Hin duldulu, hin duldulu, hin duldulu. Hin duldulu, hin duldulu, hin duldulu, hin duldulu. Hin duldulu, hin duldulu, hin duldulu, hin duldulu. Waan gurguran hin beeku kun waa gurguradha jedha waan kushkushee qabate. Waan ati kan namatti himtu ana malee nama biraatiin galu ati taa'e nattuu deemee gurguree dhufa. TV qarshii 30tti gurguree qarshii 10 si kennu si geettimi. Hoodha. Abbaas, eessa deemta? Karamellaa mukaa bitachuu deemta? Hayyee deemi anillee xiqqoo rafaa. Imran? 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 Imran?
Maal taate? Ati gamma lafaa diltaa? Yoo rafee maal rakkoo qaba? Sa'aatii meeqa beektaa? Sa'aatii sanii? Sa'aatiin akka fedhe haa ta'u yoo rafee orrobbaa keetii akutu fuudhee ka ganamaan ka'uuf. Dettuu sa'aatii hagana guutuu kalaftu yoo kaatee ana hayyama nama biraati waan dalagu hayyama kiyyaa waa dalaga malee akka kan keetii gorsa nama biraati waan dalagu. Ati yoo namni waan kana dalagini waan kana dalagi yoo siin jedhe waan namni siin jedhe san dalayta. San qofaa miti waan ati hin beekne irratti waan ati hin taane irratti yoo namni si jaje dhugaa seetee gammadda. Waan hin taane irratti yoo namni nagdade ani hin gammadu. Hin gammaddu. Hin dammadu. Hayyaa nama irra fanarraa deema. Anamma laawunseen eessa deemee miti lafi. Imlaan ishii kaan da'u duudaa algee waan dallaltaan namatti bannamaa danaa galuu abbaash waan inni dedhu anaayyuu miti duudaa bilaatiyyuu hin dalu silaa duudaa taate siyyuu sii gala manna dala nan dalu waan inni de'u maannaan dedhe ati qanafaa hatiiti wayta si qabanii sutumanii gurrisu duuchan wayta san sii galaa annama duudaa aldee waan dalli haltaan namatti bannamaa dala akka ittaatu daluu naman dalu inni kaluu keessa waan duudaa ta'eef saniif siin galle waan inni jedhu inni titteen nalaa duudaa miti duudaa miti eega guddatee duudaa ta'e malee eete duddatee duudaa ta'e dhiisi seenaan isaa seenaa garaa nama nyaatu oh my god maal ta'e natti mee dhiisime dhugaa rabbii nama akka isaa gaarii hin argine an maal dumattee dulli duude natti himi harka kanaan gadina dabanne kanchii hatee qabanii tumanii gurra duchaan mee nama gaarii kana nama miskiina kana kanchii hateef jecha namni maaliif akkasitti tuma mutatantii tamanaanii dalatanatte sanuu kanchii meeqaateetti beekte ka akkasitti tumanii gurra duchaniin kanchii tokko hate aha hin dogongore kanchii sadii hatee daa mee nama akka garaa jabaatu argite mucaa miskiina kana kanchii hateef jecha qabanii tumanii gurra duchaan hattuu tantiitiin miskiina dettaalee kamiin miskiina jedharee ana dalu hin dandeen hattuu yoo millaa miskiina taate ati oduu biraa dhiisi amma callisiti ananuma kan kee dhugi
Takaalee na dalaa dhumate. Takka halawa bituutu na la dala. Imlaan abbaa sheeka duudoo ta'e gullaan maaliif dhagaalee? Gaafa kanchii hate san qabanii tumanii kasal afaanitti naqan. Achirraa jalqabee miskiinni kun gurraanin dhagaa afaanin dubbachuu hin danda'u. Egaa ishee akkanatti kan miidhan taate inni maaliif attummaan dhiisne? Ati maal dubbachaa jirta beektaa? Waan badaa maal shiin jedhe gaafa ishee gaafa'e? Waan badaa maal jedhanan jettaa? Ati waan gurgurtu kana yoo dhiisii jedhanii si tuman hin dhiistaa? Ana maaliif yeetuma waa gurgura malee waata? Waan biraa dhiisii gaafii si gaafadhe na deebisi. Waan ati gurgurtu kana dhiisii jedhanii si tuman hin dhiistaa? Hin dhiishu maaliif dhiisha? Ati waa bittee gurgurta. Inni ammoo nama bittee fudhata. Maqaatti yaamanittu garagara ta'e malee lachuu tokkuma. Maqaan jaraanii hojii. Hattummayyoo hojii ta'e. Waa gurguratanii waa bituu maqaan isaa maali? Hojii. Hatuullee maqaan isaa lammaffaa hojii. Kun waan nama gaafachuu hin qabne nama gaafata. Baleda, shillitti 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 baleda, Maaltu bareeda? Baleda, shillitti baleda, shillitti baleda, shillitti baleda, baleda. Maaltu bareeda? Dabaya hallattu baleda. Namni na bilatti hafate hunda kalchii takkaan kulkulaanne. Ana ammoo kalchii 500 kulkulaadhe. Baga gammadde. Amuu walumaanuu baga gammanne. Nummaal si waliin gurguranne amini walumaanuu baga gammanne nuun jetta. Maa dammattuun kiyya dammattuu teessanii miti? Hayyeeyuu gammachuun kan kee gammachuu kenna ta'u qarshii 300 gurguratte san 100 takka addaan nuu qoodi.
Ishin maallaquma tanaaf naa gammaddanii maallaquma tanallee laa fudhachuu barbaaddan. Gammachuu kan keessii gammaduuf qarshii 300 sadaddaan qoodamuu qabna. Akka ishin ta'u. Anuu qarshii 500 gulguladha ishinillee qarshii 500 laa fudhachuu barbaaddan. Gammachuu kenna waan ta'eef nu kennuu qabda. Hayya amma laanachi gammattuu maallaqa kiyyaa gammattuu kiyya qofa gammattuu keessanii miti. Hayya amma raanachi akkasaa ta'u garuu amma nu kenni maallaqa. Bettu yeluu bilaa osoo hin ta'in ammuma la dalqabee gammattuu maallaqa kiyyaa gammattuu kiyya qofa gammattuun kiyya kaan bilaa immoo gammattuu keessaan. Waan inni siin jedhe waan dhugaa siin jedhe. Maddeedha waan inni jedhu naan talu. Maddeen waan inni siin jedhe qarshii 300 tana 100 takka addaan nu qoodi. Borammoo qarshii guddaa argatta siin jedhe. Dhugaa siin jedhe. Abbaa waan dedhee. Amma la dalqabee gammattuun tiyya hundaa gammattuu tiyya. Maallaqa ittiin ittiin nun dilu dhiifama. Amma addaan nu qooddu jechuu qarshii 300 tana. Hintennu. Waan saamuna huccuutiin nafa dhiqatu. Hintennu.
Nduida. Maaltu dhugaa isheetti deebise? Maaltu dhugaa isheetti deebise? Eenyutu dhugaa isheetti deebise? Taas dilu eenyutu dhugaa isheetti deebise? Isin manatti namni maaltu dhugaa isheetti deebise? Eenyutu isheetti deebise? Maaltu dhugaa? Maaltu dhugaa? Maaltu dhugaa? Maaltu dhugaa isheetti deebise? Eenyutu isheetti deebise? Wannan alkaati fuudhanii dhuguun sirriidha. Shanan dhuganii asitti deebisuun sirriidha. Eenyutu na tala fuulee tuke? Eenyutu waan nutaa dheebbalee tuke? Eenyutu tuke? Abbaash? Eenyutu dhugaa isheetti deebise? Imlaan? Shittu dhugaa isheetti deebise? Abboonutti niyyine nurraa calleessa. Waan namaa fuulanii dhuguun shilliidha Imlaan? Shilliidha Imlaan? Waan nama ukkaate fuudhanii dhuguun shilliidha? Waan namni filiidii keessa kaate fuudhanii dhuganii ashitti deebisuun shillii miti. Maaliif odeette? Wanni namaa waan namaati. Waan nama ol taatee miti. Waan nama dalaa lafa bu'e iyyuu hin fuulu. Saantimini nama dalaashinaa lafa buute hin fuulu waan. Dhugaa labbi hin fuudhu. Dhugaa labbi hin fuudhu waan. Yoo yuuloo doolaala billi yoo taate malee lafa hin fuulu waan. Waan namni ol taate fuuluun gaalii miti.
Gaalii miti waan namaa fuuluun. Gaalii miti. Shanuu kafiliidii keessa kaatan fuuluun gaalii miti. Gaalii miti. Waan namaa fuuluun gaalii miti. Waan namaa fuuluun gaalii miti. Shanuu fuudhanii dhuganii ashitti deebisuun gaalii miti. Waan namaa fuuluun gaalii miti. Gaalii miti. Waan namaa fuulanii luguun miti halkan qabattuun gaalii miti. Gaalii miti waan namaa fuulanii luguun. Waan namaa fuulanii luguun gaalii miti. Gaalii miti. Gaalii miti. Waan nama okkaate fuudhanii uguun shillii miti. Hinduudaa hinduuku aannan immoo booqa kennaa fakkaata. Ati yeroo namni moobaayilii dhaggeeffatutti reediyoo maaliif dhaggeeffatta? Sababa daaltii xiyyaa reediyoo dhaggeeffattuu jalqabe. Jaartiteetu dhaggeeffadhu siin jedhe. Daaltii xiyya dhaggeeffadhuudhaan hin tenne. Maaliif dhaggeeffatta ree? Daaltii xiyya ganamaa galgal natti iyyiti. Nama olkiti. Dhiirri hunduu akkuma abbaa kiyyaa nama lakkishtannaan deetti. Ati booda aalee haga ishiin natti iyyitulla reediyoo bitadhee dhaggeeffattuu naa wayyeeddadhee reediyoo bitadhe. Jaartitee hoo maal goote? Nikaa hin laayike. Haga reediyoo bitadhe nagaa algadhe. Reediyoo wanta fedhe banee wanta fedhe tufa akka ishii ganamaa galgala natti niyyitu. Jaartiin tante abbaa waliin galtu waliin gala wal dhibbanii. Saniif jechuu dubartii abbaan isii jaalachuun barbaachisaadha. Dubartii abbaa jaalattu namni dubartii dadhabduu si'aa miti. Garuu dhugaan akkasii miti. Ati hoo daalallee qabda moo daaltii qabda? Takkallee hin qabu. Abbaa shoo jaalallee abbaas abbaattuu jaartii sadaffaa godhate. Oh my god! Abbaan shakkam godhe duuba? Abbaan gaafa rabbi jedhe sitti fuudha jedheen. Gaafa rabbi jedhe sitti fuudha jedheeni? Ka akka kan keetii kana fa'a jaartii ati fuudhuuf taatu hundaa abbaan kan kee abbeeraan kan kee eessumii kan kee akaakuu kan kee si jalaa fuudhuu qaba. Hamma afaantu yoo tabaqe malee qalbiitu yoo tabaqe deemachasi.
Waayattummaa waliin mallattaa diltanii? Isi yeroo hunda waayattummaa malee waan bilamaa waliin mali'an. Maal naan jedhe waan saantimii akka maallaqa guddaatti lakkaa'u siin jedhe. An saantimii lakkaa'u tana baldalagee fide akka kan keetii hatee hin finne ati qarshii 50 argattaa je'an. Inni garuu guyyaan qarshii 500 qarshii 1000 takka argata. Hataa dedhii malee argataa hin dedhin. Hataa attas dedhi. Inni maal naan jedhe if gaafadhu ati hattummaa salphaasete. Waanuma tokko nama jala hatuuf jecha rakkoo maal akka argan beektaa? Waanuma xiqqoo hatuudhaaf waan baay'ee argan. Dhiittoo booksii kaballaa ciniina kana hunda obsuu qabda gara hattummaatti osoo hin dhufiniin dura. Maa kolfa? Maaltu si kolfisiisa? Maaltu si kolfisiisa waan hattummaa waan asitti himatti si kolfisiisa? Daga'ee kophee ifama. Adaba ofitti godhi. Ifama. Saantimii ati akka maallaqaatti lakkooftu tanaaf iyyuu sitti hin kolfine ati hattummaatti kolfitaa? Hin dodondolee dhiifama. Hojii kan kee malee hojiin nama hojii sitti hin fakkaatu mi ati? Abbaash ati yoomillee hattummaa jalqabdee shii. Maal naan jedhe? Gaafa ati udaan akka boombii akkasitti gangalchitu san gaafa san jalqabee siin jedhe. Abbaash natti hin qooshine yoomillee hattummaa jalqabde natti himi. Asitti immoo yoomiin akka hattummaa jalqabe. Natti himi gaafuma dhalatu jalqabeen hattummaa gaafuma garaa haadha isaa keessaa gadi bahu haadha jala kalee takka fuudhee gadi bahee gaafa guddadhe gurguradha jedhee mana duuba awwaalee lukkuun osoo haatuu ala baaftee sareen argitee nyaatte. Akkuma inni addunyaa kanarra dhufeen biizinasii kalee kan inni jalqabe kasaare. Dhudaanatti himilee hattummaa tana yoom jalqabe inni hattummaa tana eenyu barsiishanisa? Ilmoo qurxummii namni bishaan daakkii hin barsiise ofumaa daa'itti malee. Amma nama tokkon argine ka dandeettiin isaa dandeettii uumaa osoo sirbaaf yaalii hin godhin sagaleen isaatu sagalee sirbaaf taatu uumaa. Inni illee akkas diqqeenna irra dandeettii akkanaa kana qaba. Ammarraa achi gaafii akkanaa kanan gaafatanii namni kamuu dandeettii isaatiin kabajamuu qaba.
Akkas taphatamuu tapha namni hunduu hattuulleen Batule, 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 batule. Bakulee affeelaa jirta? yoo daka affeelaa dilan argitu Miika mataa harree ga'uusan keessa baasee as kenni. maaliif Har'a ciree laaqana nyaanne yoo san nyaadhe na qubsaa as kenni. hinteen Maaliif naan kenni naan ciree nyaanne laaqana nyaanne siin hin jenne? dittu hoolee maaliif shiikan Hin beeleeree saniif naa kenni taabboo ka mataa harree ga'uusan keessa baasee as kenni. tamataa hallee ga'u kanaa miti tamataa hantuutaa ga'uyyuu siinteen Dhugaanii naan kennitu? shinken Bakulee naan kennitu? batulee shinten Bakulee ka mataa harree ga'uusan yoo nyaadhe haga borganamaattuu hin beela'u abboo bakulee tokko keessa fuudhee as kenni. yoo tokko na dheequufe bulillee iftaanillee hinna amalee shinken Bakulee siin kennu naan jechaa jirtaa bar. shinken Wanta akkanatti na dhoggattu kana bar waan guddaa na dhoggatti seeta bakulee na dhoggattee bar. garuu ati maaliif na dhoggatta bakulee kaleesha maaliif kookaakollaa kiyya filiidii keessaa fuutee uyite Yoon dhuge qammasee laalee deebisee malee. illaa uydee deebiste sun dhugeen jedhamu qammase jedhama malee Illaa uydee kitteetti deebistee sun dhigan jedhamu naan jettaa? Iyyaan dhuuneen qammase hayya anillee batulee shinten beelli kiyya sitti mul'atu dalaan tante silla dila malee analla dila akka beelli tante natti dhagaamuuf Nama bakulee nama dhoggatu si qofa arge. hayya bakulee qarshii takka irraa baasii naa kenni An batulee duldula. Gurguru baatulee ka qarshii takka irraa baasii naa kenni. hinteen naa kenni hinteen naa kenni hinteen Naa kenni. hinteen
Abboo keessi sarraa immoo haa ta'u. Batule, 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 batule. Abbaa Sagareef tanaa eessa jirta? Rashid waan na godhe hin dhageenye? Na tuffate. Bakulee na dhoggate. Bakulee sadii affeelaa jira. Maal akka goote sitti himu. Itti argisiisinuu noonu akka taane. Nama Dallowood. Eenyu Dallowood? Tabilaalleen tilti.
Batulee! Batulee! Batulee kiyya! Batulee! Batulee kiyya inni fudhate! Batulee kiyya inni fudhate! Bagatti argisiistee nuyi akka taane. Ana bakulee dhoggatee waan ofii nyaataaf si'a as fidii nyaannaa. Maal taate? Hattuun Batulee na jalaa fudhatte. Batulee tiyya isinitti na jalaa hateedha. Si jalaa nanne naa kenni jedhee si gaafadhe ati diddee yennaan karaa kana filadhe adabaan si jalaa fudhadhe. Kun bakulee tokko si hambisne. Batulee tiyya lama naattanii tokko na hambistanii? Ehee tokko nyaannee tokko si hambisne. Nun nama nutti kalaa'e waa jalaa nannu garuu si kadhannee ati diddee jennaan karaa kana filanne. Hodhu qarshii 50 tanallee fudhadhu bakulee kiiloo 5 ittiin bitadhu bakulee kanallee nyaadhu. Abbaas. Ati samoona kana waan gaarii hataan jirtu. Beeka samoona kana cabbii roobaa jira. Cabbii roobullee waan gaarii hati. Maallaqa gaariitti gurgurannu.
hayyee dana hati. Si abbeeraan keenya kun samoona kana maaliif akkanatti natti bilbila? Bilbila harawa bitate? Anuu jalaan kaasu. Yoo qalbii qabaatte abbeera amma caala natti hin bilbiliin yookiin bilookii si godhaa. Samoona kana ganamaa galgala akkanatti natti bilbila. Amma caala natti bilbilee jennaan bilookii godhaan abbeeraa. Abbas. 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 Har'a na gammachiiste. Dhugaanuu hattuun si caaltuun jirtu Abbaas. Qarshii 500 bar. Qarshii 100 akkan taati. Amma ga'ee. Amma raadhachuu haatuun nun barbaachisu. Hojii ittiin jalqabna. Ittiin bashannannallee. Ammarraa achi rooba keessa cabbii keessa deemtee haatuun sin barbaachisu. Ammarraa achi teennee bashannannaa. Hin bashannannaa.
karameellaa mukaa bitachuu barbaadda? Rashid. Ati yeroo hunda hattummaan gaarii miti nuun jettaami? Kun har'arraa jalqabnee hattummaa dhiisne. Abbaas qarshii 100 kaate. Gammachuu kana sitti himuu hin danda'u. Maayinyaa kan namaa fuudhee miti. Haqa namaa fuudhe naan hin jedhin. Ati anaan amma ittu. Annama makiina deemurraa gommaa baasu. Deemee fincaanee dhufa. Abbeeraan har'allee bilbilee. Mee har'a si jalaa kaasu abbeera har'a gammachuu qaba. Hello abbeera. Bilbila waytan isinitti bilbilumaan jalaan kaasne. Hojiin qabameet abbeera. Ayyaa ta'u Rashid wayi isin bira dhufe. Reefte nas jira amma gadi bahe. Gurbaan hattuudha ofirraa fageessa anayyuu manatti na hidhee iyyee namni dhufee narraa hiike. Maal jetta abbeera Rashid hattuudha? Mucaa baarsatti hattuu caaltu ofirraa fageessa akkanuma isinitti himuuf isinitti bilbilee nagaan oola. Hayyi abbeera. Rashid hattuudha. Maallaqa keenya hundaa fudhatee tare. Maallaqa keenya hundaa fudhatee tare. Akkoon teenya dhugaa jette. Namni badaan nama miskiina fakkaatee namatti kalaa'ee nama balleessa jette. Dhugaa jette.